Wata Tumayo Mobility, Olavaru, Kamu Tulis, tidak pernah berarti bisa tidak berarti. Tolega, sini si ulfada. Iftani ala filannoo marsaa torbaffaa ilaalchiftanii yaada adda bilisummaa Oromoo qabu bakka adda bilisummaa Oromoo bu'ee kan kennuuf nu ofiiru keessanii fayyaa ta'a. Maqaan koo Kennisaa Ayyaanaati. Gaaf namni dhaabaa keessatti qabu immoo miseensa gubbisa sabaa adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Paartiin keessanii haala kamiin qophaa'aa ture dhagaa maalitti gosa keessa dabartamaa bakka naannoo kanaa? Egaa filannoon kun paartiin keenya filannoo bifa kana akka kanaatti yeroo jalqabaatii fi reefitti seenaa jira. Adda bilisummaa Oromoo bara dheeraadhaa fi qabsoo bifa garaagaraatiin godhaa ture. Amma egaa mootummaan Ihaadig sun karaarraa jedhee mootummaa jijjiiramaa biyya kana keessatti gad dhaabbatee immoo karaa nagaatiin hojjennaa waliin jennee walii gallee dhufne. Kanaaf wanti ta'uu qabu sagalee uummata keenyaa karaa nagaatiin dhageessisuudha. Akeeknu qabnu. Uummati keenya sagalee isaa fedhii isaa waan barbaadu karaa nagaatiin sagalee isaatiin akka mirkaneeffatudha. Kanaaf egaa filannoo isa waggaa darbee haala danqaa adda addaa irraatii qooda fudhannee adda bilisummaa Oromoo. Isa marsaa kanaa immoo qooda fudhachuudhaa fi egaa boordiin filannoo waan kana labsee kaasee adda bilisummaa Oromoo onnee guutuudhaan laphee guutuudhaan qophii barbaachisu karaa hundaa itti qophaa'aa jira jechaadha. Kana keessaa kaadhimamtoota isaa paarlaamaattis ta'ee kan naannootti dorgomanis calalee kana boordii filannootti galfateera. Boordii filannoolee isa kana fudhachuu isaatii fi waraqaa ragaa nuu kenneera. Dirqama walii qoodee adda bilisummaa Oromoo dirqama walii qoodee dhimma kanarratti milkeessuudhaa fi hojii eega jalqabee tureera. Ammallee hojjetaa jira. Amma gaafa sagaleen kun xumura argatutti yookaan sagaleen uummataa kan uummati barbaadu sanaaf ta'utti adda bilisummaa Oromoo mallee kana milkeessuudhaa fi sochiisaa hojiisaa jabaatee dhufaa jiraachuu saniin barbaachisa mirkaneessuudha. Guutummaatti filannoon kun muraasaa ragaa qabeessatti filannoo akka qabu ta'ee akka deemu gaheen qaama hundarraa eegamu isa kana ibsu dura otoo filannoonni kanaan dura biyya kana keessatti geggeeffame marsaa 6 geggeeffamee darbeera. Inni kun marsaa 7ffaadha kan itti deemaa jirru. Filannoon marsaa 6 darbanii kun attamitti geggeeffamanii isa jedhutti nooma isa yoo tuttuun ilaalle filannoon marsaa 6 darbanii akkuma uummati keenya hundi beeku icciitiin taane filannoo dimokiraataadhaa fi filannoo qaqqabeessa jennee namoonni uummatis kanumatti beekaa jechuudha. Inni kun haqa qabeessaa fi dimokiraataa dhabuun isaa sun immoo maal tolche maal uume har'a wanti nu keessa jirru har'a biyyi kun maal keessa jira? Kun uummata kana jalaa wanti dhokate hin jiru jechaadha. Har'a biyya kana keessatti namnu gad ba'ee galuu yaaddoo nageenyaa qaba. Yaaddoo nageenyaa qaba. Nagaadhaan jiraachuun ulfaata.
waa wal dhasamu tokko illee jiru jechuudha. Inni kun itti baha wanti suni qulqulluu ta'uu dhabuurraati. Utuu ummati yeruma sanayyuu sagalee isaa sirnaan kennatee haqa qabeessaa fi kan amanamummaa qabu fi diimokiraataawaa ta'ee filatameera ta'e rakkoon amma mul'ataa jiru kun illee silaa hin mul'atu ture jechuudha. Kanaaf isa kanarraa maal barannaa? Filannoon nama marsaa torbaffaa dhufuutti jiru kuni filannoota darbe kanarraa attamitti wayyaa ta'uu qaba. Inni darbe sun rakkoo maali nutti fide? Rakkoo lolaa dhufee xaaxaa adda addaa fudhatee dhufee jira jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf warra sanarraa barannee filannoon inni kun caalaatti akka inni dimokiraataa ta'u haqa qabeessa amanamummaa kan qabu. Filannoo bilisa ta'e akka ta'u qaamoti dhimmi ilaalan hundiyyuu qooda isaanii taphachuu danda'u qaban. Isa kana keessaa tokko guddaan mootummaadha. Mootummaan waa hunda harkaa qaba. Humna waraanaa harkaa qaba. Humna tikaa of harkaa qaba. Baay'ata biyya of harkaa qaba. Waa hunda of harkaa qaba jechaadha. Kanaaf gaafatama guddaa turre jira mootummaarra. Akkamma Prime Minister biyya kanaa yeroo darbe paarlaamaa irratti haasa'anitti akka dhageenyetti waan darbeerraa rakkinoota darbeerraa hir'inoota darbeerraa fooyyessinee kabaranaa kana irra caalaa diimokiraataadhaa fi filannoo haqa qabeessa akka ta'u ni hojjenna. Paartii tokkotti yookaan lamatuun kan paarlaamaa keessatti argamtee inni kaan dhiibamee alatti hafuutu hin taane sagaleen namaa gatii qabaatee caalaatti duraa caalaa akka toluuf akka bareeduuf rakkinoota amma sirriitti kanas akka furuu fi mootummaan inni hojjetaa jiru gaa dubbataniiru isa kana dhugaa ta'uu dhabuu isaa gaa hojumaan gara fuulduraatti ilaalaa jirra garuu mootummaa duwwaatu hin taane mootummaadha caalaatti kan dirqama qabu. Caalaatti kan dirqama waan kana milkeessuu qabu mootummaa biyya bulchaa jiru. Maaliif waan hunda harka isaa keessa jira waan ta'eef. Carraa guddaatti qaba waan ta'eef. Gama kanaan mootummaadhaa fi isa kana milkeessuu keessatti rakkin nama sirra tuttunne lola dabalatee yaa'iin biyya kana keessatti uummata rakkaa jiru kuni akka furmaata argatuu fi caalaatti irratti hojjetanii amanamummaa kan qabu. Kan namillee taajjabee dhugaasaa argu. Taajjabdootis irratti hirmaatanii namooti dhimmi ilaalu karaa adda addaatiin irratti hirmaatanii filmaata kanaa filmaata dimokiraataa haqa qabeessa ta'uu akka mirkaneessan gamanumaan isaanii dhaama. Mootummaa duwwaa miti. Qaamoleen adda addaas dirqama isaanii bahuu danda'uu qabu. Paartileen siyaasaa illee dirqama isaanii bahuu danda'uu qabu. Dirqama isaanii maanni? Paartileen siyaasaas dirqama seeraan tumamee boordii filannoo keessatti naamusoota eeggatamuu qaban. Dirqamoota immoo sarraa eegaman. Paartileen siyaasaas naamusa guutuudhaan dirqamoota isaanirraa eegaman kan heeraaf seeraan tumamee boordii filannootiin labsamee jiru sana guutuutti eeggatanii mootummaa irratti duwwaa ilaaluutu hin taane isaanii gahee qabu gahee isaanii sana qabachuu danda'uu qabanii. Boordiin filmaataas immoo akkuma kanaa dirqamni kun iyyuu kan isaatii loogii tokko malee qaama isa tokko looguu dhabuu malee qaama isa tokkoof immoo dhiibuu malee akkuma silaa maqaa isaatiitti instituutiiniin kun instituutiinii walabaa akkuma addunyaatti walabummaa isaa eeggatee dirqama isaa innis bahuu danda'uu qaba. Hamma gaafa sagaleen uummata kanaa kennamee uummati kun abbaa barbaade filachuu danda'utti boordiin filannoo fi dirqama isaa sirnaan bahuu danda'uu qaba. Sagalee kanas immoo sirnaan lakkaa'ee utuu gara tokkotti loogiin utuu gara tokko keessaan baasiin sagaleen abbaa kennamee fi sagaleen abbaa kennamee fi ta'ee
akka galmaa'u akka hojiitti qabu irratti hojjechuu danda'uu qaban jechuudha. Isaan dirqama kana baachuu danda'uu qaban. Gaafa biraatti immoo uummanni gamanuma qophii barbaachisu godhee gaaffii filannoo godhachuudha. Muda biraatti irrattis dhageenya kabajamu gahee ba'uu qabu waan ta'eef uummata hawwaadhaan sirriitti maallaa. Egaa uummatii carraa kanatti dhimma bahee sodaa tokko malee gabbee galmeeffamuu danda'uu qaba. Kun mirga isaatis dirqama isaatis. Dura gadi bahee galmaa'ee kaardii fudhachuu danda'uu qaba. Sana booda immoo tartiibaa wantoota dhufanitti qophaa'ee egaa qophaa'ee booda immoo gaafa sagalee kennullee yoo danqaan attamillee jiraate roobillee jiraate bokkaanillee jiraate kana sodaate utuu nafin yookaan immoo sodaa dhiibbaa inni kun yoo sagalee isa kanaa kenne inni kun akkana godhinnaa jedhullee utuu hin qabaatiin mirga isaa kabachiifachuudhaaf kan yeroo kamii caalaa iyyuu gadi bahee galmaa'ee qophaa'ee sagalee isaa gaafa guyyaa sanaa kennachuu danda'u qaba jechuudha uummati keenya. Kanaaf sodaa tokkollee itti mul'achuu hin qabu jechuudha. Mirga isaa falmachuu danda'uu qaba. Karaa fedheen iyyuu yoo ta'e jechuudha. Eenyusa dura dhaabbachuu hin danda'u. Qaamni kana sodaachisus immoo yoo jiraate sila olitti tunne irraa furmaati hin ta'u. Sodaachifamuu hin qabu uummati. Yeroo filmaataa kana yeroo baay'ee kan agarree miseensota paartii mormituu yookaan paartii dorgomaa jedhanii dubbatan kana qabanii hidhuutu jira. Keessattuu warra ammaa jaarmaatti maxxanee jiruu fi warra ammoo deeggartoota jiran kana qabanii hidhuu, sodaachisuu, sagalee keessan bakka akkasii buusuu, yoo nuuf hin laanne yoo isa kanaaf hin laanne hor gaafa nuuf filamnu akkas taatu jedhamee uummati sodaachifamaa ture kanaan dura akkuma silarraa ibsaa turre inni kun sodaachifamuudhaan wanti ta'u hin jiru. Akkuma sila jennee nagaa isin finna. Waan gaarii uummata kanaaf fides hin jiru. Kanaaf warri waan kana keessatti qooda qaban illee hundi dura dhaabbatanii sagaleen uummataa sagalee kabajamaa ta'ee fudhatamee sagalee isaaniitiin immoo barbaade mootummaa ta'ee kan bakka isaan bu'u bakka buufachuu danda'u qabu jechuudha. Kanaaf haala fedhe keessatti iyyuu sagalee isaanii kennachuudhaaf qophii danda'u ta'uu qabu jechuudha. Mee jalqabumarraa sagalee isaanii kabajamu taasisumarra yoo abaa'umti mataan isaa waajjiraaleen isaa baneewwan bakkoota adda addaa jiran banamanii hojiitti jiru. Ammoo filannoo miilan adeemsifamu jiru keessatti abaa'oon inni injifata mootummaa kana yookaan ammoo sagalee kaardii filannootiin injifata jedhee amana itti yaada. Haalli amma keessa jiramu kun abaa'oof mijata. Bareedaadha. Abaa'oon hojii isaa hojjetu keessattuu biyya kana keessatti karaa nagaatiin dhufee galee danqaalee gurguddaa keessatti hojjetaa ture jechaadha. Isa kana amma tokko tokko yoo kan walii himnu taane keessaallee hin baanu. Uummatis beeka. Mootummaanis ni beeka jechuudha. Danqaalee gurguddaa, danqaalee ulfaataa keessa bahee jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Akkuma beekamu akka dhumne biyya kana seennee danqaan nu mudate keessaa tokko hooggannuudhaa ture. Anuu kan hin keessa ture waggaa 5 fi manadhaa ture jechuudha. Mataan dhaaba kanaa yoo dhaaba kanaas manadhaa ture jechuudha. Miseensoti keenya, qondaaloti keenya manadhaa turan. Waajjirumti inni nu har'a keessa teenyee dubbannu kunillee cufaa ture jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo irraa waajjira tokkittii kana qaba. Oromiyaa guutuu amma kana keessaa waajjira tokkittii kana irratti qaba jechuudha. Kanaaf danqaan ulfaataadha, danqaan guddaadha, danqaadhuma kana hunda dandeenyee ni fooyya'anii sirrata akka jiru immoo abdii qabna. Abdiin kutannu jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee carraa kanaanii mootummaan kun mirgasii waajjira keenya bakka adda addaatti illee banannee hojii keenya akka hojjennuuf haala nu mijeessuu danda'uu qaba.
waajjira marannoo keessatti uummata keenyaan illee bakka adda addaatti waamnee seera waan ta'eef boordii filannoo keessatti nulee gaariidha waan taaneef uummata keenya bakka fedhetti dubbisuu irraa wanti nu dhowwu hin jiru. Uummata keenya dubbisuu danda'uu qabna. Kanaaf danqaan ni jira. Danqaa gurguddaatu jira. Danqaa gurguddaa kun immoo irruma jalaan fooyya'aa deema ka jedhu abdii qabna. Adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ni mo'atamoo hin mo'atu ka jedhu nuyi onnee guutuudhaan mo'anna jennee dhumatitti galaa jirra jechuudha. Onnee guutuudhaan uummati keenya adda bilisummaa Oromoo ni fila ka jedhu amantaa guutuu waan qabnuufi itti galaa jirra jechuudha. Akkuma sila jenne immoo akkuma filannoota isa kanaan dura waggaa 6 darbanii wayyaaniinis godhaa turte olii gata ta'aa ture sana muka godhamu yoo ta'e ammallee nagaan ni argamu. Inni humnaan sagalee namaa fudhatee mootummaa ijaaree biyyan bulcha jedhus nagaan argatu. Uummatichis nagaan argatu. Paartileen jiran kunis nagaan argatan. Isa kana keessatti immoo naannee kan miidhamu uummata keenya waan ta'eef inni kun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo nammoo akka jedhu amantaa ofirraa qaba. Yommuu haalli biraan immoo akka biraatti immoo dhiibamee immoo kan kana keessaa bahu kan godhamu immoo ta'e nagaanuma dhabama rakkinuma keessa jiraanna jechuudha. Kanaaf karaa gama keenyaan onnee guutuudhaan itti seennee jirra. Bakka bu'oota keenya bakka barbaachisaatti qopheeffanneerra, bakka hundarra qopheessineerra, galchineerra, sartifikeetiin illee nuu kennameera. Dorgomnee sagaleen uummata keenyaa nuu kennama. Sagalee uummata keenyaan immoo bakka keenya adda bilisummaa Oromoo ni argata ka jedhu amantaa guutuu qabna. Egaa carraa kanaan uummatuma keenyaaf dhaamsa dhaamuudha. Isa kan dubbanneerra karaa kan mootummaa reeddeebiin nu barbaachisu. Mootummaan kun filannoo marsaa 7ffaa kana akkuma seetaan gaafatanii diimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'uusaa akka barbaadu yoo ta'e dirqama ofiisaatii bahuu qabaachuu danda'u qabaachuudha. Dirqama guddaatu irra jira. Yoo mootummaan ni milkeessina jedhee wanti kun milkaa'u. Waan biraa ajaa'ibaa biraan hin jiru jechuudha. Yoo karaa mootummaa murni jiraate immoo hirnuma qabaata akkuma isa kanaan dura ta'aa deema. Kanaaf mootummaan nagaa biyya kana keessatti buusuudhaaf mirga uummata kanaas kabajuudhaaf kan yeroo kamii caalaa kan baroota darbanii caalaa wanni kana bal'isee uummati kun nagaadhaan bahee nagaadhaan sagalee isaa kennatee akka deebi'u dhiibbaa adda addaa sodaachisa adda addaa haala adda addaa irratti uumuurraa of qusatee nagaadhaan filannoon kun akka deemamu gochuu irratti akka hojjetu mana mootummaadhaan dhaamaa. Inni kaan uummati keenyas mirga isaa exercise gochuu danda'u qabaachuudha. Sodaachuu hin qabu. Qabsoodha kunis waan ta'eef falmachuu danda'u qaba jechuudha. Sagaleen isaa yoo hatame eeggachuu qabaachuudha sagalee isaa. Sagaleen isaa akka hin hatamne uummati eeggachuudhaan mirgatti qabaachuudha. Sagalee kennate hamma sagaleen isaa lakkaa'amee abbaan kenneef sana barutti uummati mirga isaa falmachuu danda'u qabaachuudha. Kanaaf egaa uummataafis kanan dhaamaa kaanii xaxaa keessa jiru keessaa bahuu danda'uu qabna. Nagaan biyya kana keessatti argamuu danda'uu qaba. Uummati yaaddoo tokko malee bahee hojjetatee jiraachuu danda'uu qaba. Nagaan bahee nagaan galuu danda'uu qaba. Isa kanaaf immoo furmaata kan ta'u walloluu, walajjeesuu, qabeenya balleessuu, qaama wal hir'isuutu hin taane karaa ilaaf ilaamee, karaa dhugaa kanaan, karaa sirnaa kanaan, karaa uummati abaluu bakka na bu'u. Bakka bu'aan koo isa kana. Jedhee amanuun karaa bakka bu'aa isaatii sanaa rakkoon biyya kana keessa jiru akka furmaata argatuu fi uummata keenyas kana mirga isaa akka itti dhimma bahu uummata keenyaaf itti dhaamuu barbaada jechuudha. Ani gaaffii xiqqoo lamaan tokko qaba. Inni jalqabaa keessumaa dhimma filannoo kanaan wal qabatee yeroo baay'ee koomiin gara paartiilee siyaasaa kan ka'utu jira. Miidiyaa monopoolii
jedhamee waan haasa'an tokko jira. Dhumaayyuu dhaabbileen siyaasaa kan morkattoota jedhaman kun yeroo baay'ee miidiyaaleen hin argatan yookaan immoo dhiyeessii miidiyaalee irratti yookaan yaada isaanii akka barbaadanitti dabarfachuuf carraa miidiyaalee kan public miidiyaa yookaan immoo kan miidiyaa mootummaas haa ta'u miidiyaalee gurguddoo argachuu irratti baay'ee yaaddootu jira jiru. Abaaboon kanarratti carraa argatee waan of keessaa qabu baasee uummatatti haasoo firee argateera. Gaaffii gaariidha. Warra sila tuttuqe keessaa tokko miidiyaadha. Timshaashumattanii kaase dirqamoota filannoon kun bilisaa fi dimokiraatawaa ta'ee akka xumuramuu fi warri ba'uu qaban kan jedhu keessaa tokko miidiyaadha. Akkuma beekamu miidiyaan biyya kanaa afaanuma mootummaa ture kanaan ture. Amma garri kanatti jechuudha. Inni kun immoo rakkuma dhalchaa dhufe malee furmaata inni fide hin jiru. Miidiyaan hundaaf walqixa tajaajila kennuu danda'u qaba. Seerris kan jedhu kanuma. Amma adda bilisummaa Oromoo miidiyaa biyyaatti dhimma baheeraa yookaan dhimma bahuudhaaf deemaa akka jedhu wanni kun reefuma jalqabamaa jira. Hagammaatti guutuutti dhimma itti bahuu hin agarree garuu immoo waan dhimma miidiyaa ilaalchisee seerri tolfame jira. Paartiin mormituu yookaan paartiin dorgomaa walqixa sa'aatii murtaa'ee fi dhimma itti bahaa akka jedhu waan akkasii bakka tokkotti eegaluu paartii tokko irratti eegaluu argeen jira. Hagammaatti adda bilisummaa Oromoo irraa warra gurguddaa akkasii irraa qoodan fudhannee garuu immoo qoodan ni fudhata akka jedhu immoo ni ilaalla jechuudha. Qoodan ni fudhata jennee immoo ni yaanna jechaadha. Yoo kun hin taane iyyuu ulaagaa waan sila dubbannee keessaa tokko irrateera. Kun irrateera jechuun immoo filmaaticha irratti rakkoo uuma jechuudha. Kanaaf inni kunillee fuulduratti nama sirratti irra jiru abdii qabna jechuudha. Gaaffii kiyya inni dhumaani filannoo kanaa wal qabates haa ta'u ruumerii yookaan poolitikaa ruumeriin amma jiru wal qabatee waan isin gaafachuu barbaada. Tarii haalli amma keessa jiru kanaa wal qabatee torban darbe keessallee ibsa wayii karaa miidiyaa hawaasummaa keessanii baastan argineera. Dhumaa waa'ee duumessa lola kaaba kana itti ta'uuf deemu jedhama irratti abaaboon yaaddoo qabu ibseeti jira. Yoo poolitikaa gaafa Afrikaa kanaa fi haala nagaaf tasgabbii dhabuu siyaasa Itoophiyaa kanaa abaaboon akkamitti ilaalama yeroo ammaa kana? Ammoo uummata Oromoo fi Oromiyaas akkamitti miidha jedhee ilaalaa yookiin immoo faayidaa irraa argata waan kanaa? Waan kana abaaboon ibsa isaa keessatti akka gaariitti tuqeera. Abaaboon kallacha qabsoo Oromooti. Uummata Oromootiif dhaabbatee uummata Oromiyaatiif dhaabbatee haala kamiyyuu haala rakkina fedhe karaa kamiin dhufuyyuu kan Oromoo irratti ta'u kan Oromoo irratti ta'u dura dhaabbataa jechuudha. Waan nama kabarraa deemaa jiru achirraa ka'u malee lafa itti deemaa jiru Oromiyaa irratti jechuudha. Oromiyaa irratti yeroo deemu immoo miidhaan ni fidu ni beekna miidhaa lolaa. Miidhaa lolaa duwwaatu hin taane akka itti duuba isaa jirus immoo maali? Gara Oromiyaatti wanti dhufu kun kan jedhu. Kanaaf isa kana adda bilisummaa Oromoo yaada ibsa isaa keessatti akka gaariitti kaa'eera waan ta'eef aguma kana yoon jedhe gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo garuu sirriitti ibseera jechuudha. Isaa keessatti. Tarii yoo filannoo kanaan milkaa'uu baattan yookaan injifatan tan abaaboon fala maalii qaba kan biraa? Egaa falli biraan hin jiru qabsoon qabsoodha. Qabsumatti fufuudha. Uummati keenya ni beeka. Sagaleen isaanii hatame taanaan inni iyyuu sagalee isaa hatame ni beeka jechuudha. Qabsooma isaatti fufuudha karaa bifatti fufuu qabuun itti fufuudha jechuudha. Karaa nagaa hojjetaa jirra. Nagaadhaan dhufnee biyya kanatti gallee. Isuma kana uummata keenyatti himnee uummati keenya ka'ee mirga isaa karaa nagaatiin karaa falmachuu qabuun falmachuu danda'u qaba. Malee wanti biraan ta'uu hin jiru. Garuu mootichi hin ga'in immoo filannoon kun filannoo darbeerraa wayyaadhuma ta'a ni wayyaawa. Yoo dhibbatti illee hin taane dhuma wayyaa'ee rakkooma biyya keessatti dhalatee jiru kanaaf illee furmaata kenna. Kanaaf immoo warra dhimmi ilaalu immoo Waaqayyo gurra isaanii habanuu
gurri isaanii banamu iji isaanii isa argu qaba jedhu dabaluu barbaada. Dhumarratti egaa ABO'n nagaa ABO filachuun nagaa filachuudha. ABO filachuun bilisummaa filachuudha. ABO filachuun dimokiraasummaa filachuudha. Jaalala walqixxummaa keessattuu rakkoo nageenya biyya kana keessa jiru akka furamuu fi ABO filachuun furmaata. ABO filachuun walqixxummaadha. ABO filachuun ollaa waliin wal hubannee ollaa waliin nagaa buufnee waan immoo dhimma waloo dantaa waloo keenya tiksu irrattis waliin hojjechuuf waliin argachuuf ABO filachuun barbaachisaadha. Kanaaf ABO'n furmaata malee rakkoo miti. ABO dhiibanii ABO moggeessanii sagalee uummata kanaas ukkaamsanii furmaati argamu hin jiru. Biyya kana keessatti isa kana gaambuu fi ABO'n qooda isaa taphachuu danda'uu qaba. Kanaaf ABO filadhaa. ABO filachuuf immoo mallattoon filannoo ABO kunoo jira. Horooroo kaayira adda bilisummaa Oromoo. Horooroon mallattoo filannoo adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf uummata Oromoo filadhaa. ABO'n ni injifataa jedha. Egaa ibsi horooroo ibsameera. Wanni isaa irratti lafa kaa'ameera waan ta'eef kana wajjin maxxaneera already. Waan dhimma gadaatti hidhatudha. Waan sirna gadaatti hidhatudha. Waanuma nama ibsa kana of keessaa qaba jechuudha. Nageenya ibsaa, bilisummaa ibsaa, dimokiraasummaa ibsaa, walqixxummaa ibsaa kan of keessaa qaba. Fayyaa ta'a.